mucaa maatiin isaa baay'ee hiyyeessa ta'an tokkotu ture. Gaafa tokko carraan kun ilaala jedhee lotoorii kutee yookiin muratee manatti galee. Achumaan guyyaan boomsa lotoorii ga'ee ilaallachuufi gaafa deemu carraan tokkoffaan kan isaa ta'e argame. Yeroo takkaan abbaa qarshii miiliyoonaa ta'e jedhee baay'ee gammadee gammachuudhaan of wallaalee miira addaa keessa seenee. Kana booda hiyyummaa nagaatti jedhee uffata isaa isa moofam gadi yaasee guuree ibiddaan gubee fixee. Ganama bariidhaan ka'ee gara dhaabbata lotoorii sanaa qajeeluuf daandii isaarra bu'e. Xiqqoo erga deemee booda lotoorii isaa akka hin fuune yaadatee deebi'ee manatti galee bakka kaa'ee barbaadu jalqabe. Otoma barbaadu akka uffata keessa kaa'ee ture yaadate. Lotoorichi wayicha isa inni moofaadha jedhee gadi baasee gube keessa jira ture. Achumaan ofirra gadi taa'ee jireenya abdii kutannaa gara du'atti isa geessu itti yaa'u jalqabe. Gammachuun isaa sun gaddatti jijjiirame. Seexannis hojii isaa eegale. Amma booda ati jiruu hin qabdu, dhabama ta'uu qabda waan isaan jedhe fakkaata. Mucaan kunis yeroo dhuma sana ibsaa elektiriikii qabachuun lubbuu isaa galaafate. Al tokko tokko wanta hamaa qofa osoo hin taane wanti gaaris fakkaatu jireenya kee balleessuu fi sitti dhufu ni mala. Ati ammoo waan hunda tasgabbii guddaadhaan hubadhu, raawwadhu. Waan gootu hunda keessatti immoo rabbii kee qabadhu, kadhadhu. Fedha isaa haa ta'u jedhi yeroo hundaa isaaf dursa kenni. Inni ammoo wanta si barbaachisu hunda akka siif ta'utti siif guuta. Barnoota namaaf ta'an gurra akka isin bu'an subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Yeroo gaarii qabaadha.